akkanaan jette ijoolleen mana kana adaban qabdu gowwaadhaan jette koomentii jala deemtee kaleessa. Gowwaa miti hoolaa naan jedha bee naan jedha wallahi isin naga'u waan abboon du'eegaa bee gowwaa miti an hoolaa bee dha dhugaa. Hoolaa naan jedhaa isin moggaase dhugaa qiriin jedhuan inaarti na seeniit hoolaa gowwaa maanu. Wene belaችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّوتا من تبراتي فالشمار كفوني ترجرتو بك جرتي نجي ربي سبحانه جرات وأنا قاكو تقلت ربي بك جراتني أكسمس ورّوني لايكي قوتني سبسكرايبي قوتني كومنتي بريستن هندي كيسن يقلتو ما الفات أسنين جتشو مربادا قلني كيسن بلسماتو بك جرتي تفيانا قاتا فياني سنين نبني نغاني سنين نبني ربيني بلسما قوتو سنيفا كنو جولي من مدامي جرتني أكسمس مو جولي يرو تقو تقو لفتني توب يارنا داوتني هدو تقو قلتو ما نابجرات ربي نموري ديرتو سنيفا كنو suniin jechuun barbaada akkasumas immoo Sumayyaan eessatti baddee jettanii ijoolleen tokko tokko keessaan illee na gaafachuutti jirtu Sa'iidollee gaafadhunaan jettuutti jirtu Sumayyaan cufaadha WhatsAppiin ishee hin hojjetu jechuudha WhatsAppii Sumayyaan an qaba hin hojjetu cufaadha jechuudha akkasumas viidiyoo gadhiisaan jirtu online irra hin jirtu jechuudha Sa'iidoonis online irra hin jiru Sa'iidoo immoo telegiraamii isaan qaba telegiraamii irra hin jiru jechuudha Sa'iidooni waan rakkateen beekuan rakkoo isaa hin beeku Sumayyaan isa jalaa dhokachuuf viidiyoo dalaguu dhiisuu dandeessi garuu Sa'iidoon immoo ani beekuan ishee dhokatee deengaddi biyya deeme naan jechuu dhagee jira jechuudhaan ijoollee achi keessaan nanaasaa misiin jiriidhaani biyya deemee naan jedhan deengadda dhukkubsatee ture guyyaa tokko gaafa guyyaa lammaffaa biyya galee naan jechuu dhagee jira jechuudha garuu addan baafannetti deebiillee gaafanne jechuudha maaliif jennaani hajiin faaniyyuu irraa dubbachaa jiranii Sa'iidoo bu'aa rakkatee Sa'iidoo mucayyoo jaartii hajii sanatu siirii namatti gochuu beekaa jaartiin hajii suni baay'ee hamtuudha Sa'iidoon jaallattu baay'ee baqa sababiin reebee fi Sa'iidoo hin jaallattu jedhani jaartiin hajii suni isheetu siiriitti godhe Sa'iidoo waa ta'e jennaani mucayyoo masana qabannaa jedhaniitu ijoolleen keessaan telegiraamiidhaan illee WhatsAppiidhaan illee ijoolleen nattaasaa jiru hin beektu ijoolleen nattaasoftan sunis jechuudha. Kanii sanii fi dhugaa dubbachuu fi osoo jaartiin hajii Sa'iidoo hin miiti ta'e hajiinis hin jira akkasumas immoo caaltuunis hin jirti abdiinis hin jira Moktaaree eenyuun maqaasaa Moktaarii miti mucaanni tokko ijoollee baay'een hin jiru jechuudha. Irraan dubbatanii isaan sila isaan homaa callisan. Sa'iidoon eessa dhaqee Sa'iidoo yerootti namoonni baay'een ijoollee akkasitti gaggaafatu akkasitti yaafattu isaan maarraan dubbatiniin jechuudha. Walumaa galatti osoo inni fayyaa hin qabu ta'eeti namni hima dubbataa jechuudha. Osoo namni rakkoorraan ga'e ta'eeti inni ammanni yookaan Sumayyaa dhokateetu biyya galee ta'a. Akka biyya jirullee kanaaf viidiyoo waraabuu dhiisanatti fakkaata. Yeroo baay'ee hin dubbata Sa'iidoon maal jedhaa? Hiriyoonni koo keessaanis dhufanii koomentii jalattis dhufanii namootan jaalladhuu fi namootan kabajuu hundi isaaniiyyuu dhufanii maal jedhu viidiyoo waraabinii viidiyoo gadi dhiisinii bakka deemtu hundumaayyuu immoo dhossii bakka kanaan jira hin jedhini gaafa seensi shawwadduu atis dhokadhuuti deemii naan jettanii na gorsitu namoonni baay'een ani garuu garaa kootu na dadhabeeni viidiyoo waraabaa deemaa jedhe yeroo baay'ee dhugaa ba'a yeroo baay'ee dubbata jechuudha sababii kanaatiif Sa'iidooni dhokate natti fakkaata dhokatee galee qabachuuf natti fakkaata isheenis immoo hafuura Sa'iidoo sana dhageesseetu dhokatte natti fakkaata malee maal taatire homaattiyyuu biyya ishee keessa jirti Sa'iidoo yoo argate Sa'iidoon hin ajjeesaa Sa'iidoon akkana godha Sa'iidooni wanta quba isaa tokko illee ittiin buusu jechuudha waa tokko iyyuu hin godhu Sumayyaa jechuudha maaliif hin jaallata waan ta'eef hin kabaja waan ta'eef haadha ijoollee isaatiiti waan ta'eef isheen badii waa meeqa balleessitu iyyuu aarte balleessite waan ta'eef miira keessa galteetti kan isheen kana hundaa gochaa jirtu waan ta'eef Sa'iidooni homaa tokko iyyuu hin godhu jechuudha kanaaf jennaan ijoolleen tokko tokko waa'ee jaartii hajii sana dubbachaa jirtu jechuudha isheenis maal gooti waan goote tokko illee hin qabdu jechuudha homaa tokko iyyuu sodaatan sodaatti waan ta'eef Sa'iidoo hedduu sodaatti waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu doorsifti illee afaaniin doorsifti beektu miti dubartiin afaaniin dubbatte irra guddeessa jechuudha gochaan agarsiifti osoo hin taane dubartiin miira ishee jechuu afaaniin dubbatte mugguttee jechuudha beekaa sodaachisuufi jechuudha
sodaati onneen qabdu sobdi sodaatti kanaafuu waan akkasii yaadnaa isinii siiriitti gootii minaamina jettanii haasoftanii dhiisaa jechuudha walumaa galatti malee Sayidoonii ammallee bakka inni jiru hin beekamne akkasumas hawaanis dubbattee turte kaleessa hawaa irraayyuu kaasuu diddee Sumayyaanii onlaayinii irra jirtu jetti bar hawaan kaleessa viidiyoo ishee dhaggeeffattaniitu ta'e engadda jechuudha onlaayinii irra jirtu cufaadha silkiinsa jette isheen Sayidoon miliquudhaafitu silkii cufatte Sayidoon immoo ishee barbaachafitu cufate wal barbaadaa jiru jarri dhossaatti jechuudha amma Sayidoon Itoophiyaa keessa jiran isheen immoo gara Gondorii gabbooti yookaan iddoo tokko deetti kanaafitu Sayidoon afura isaa dhokfate natti fakkaata akka yaada mataa kiyyaatti jechuudha ijoolleen tokko immoo kaleessa maallaan jettanii koomentii jalatti ati maaliif ayyuu deeggartaa ati maaliif ayyuudha dubbattee ati maaliif akkana taataa jettanii ani dhugaa irratti dubbadha bar ani bakka dhugaan jirtu dubbadha malee zim jedhee man dubbadhu bar abaluu naa jaallatuudhaa fi ekelee naa jaallatuudhaa fi yookaan immoo ofimuu yookaan immoo of jajuudhaa fi nama faarsuun onnee makiyyarraa nama jaalladhu sana waa'ee isaa gaarummaa isaa ba'ee dubbadhaa jechuudha. Anis maqaa Sumayyaa dhee Sumayyaan akkana goote Sumayyaan akkas goote jedhee takkaa Sumayyaa maqaa dhee beekaa. Ayyuun illee maqaa dhaheetanii maa akkana gooti wallaalummaaf akkana gooti maaliif jaarsa namaatti heerumtee dheetanii akka intala kiyyaatti itti dheekama jechuudha akka intala kiyyaatti ni ilaalaa nama umurinaan gadi akka intala kiyyaa itti ni ilaalaa jechuudha sanii fi itti dheekamaa jechuudha kanaaf isin immoo waan namaatti fudhatanii siin maal si gashee waa'ee Sumayyaa ani maqaa Sumayyaa yoo wanne mina gabbaachuun naan ta'e mina gabba maqaa Sumayyaa dheeraan sun maqaa Sumayyaa akkana jetteettanii koomentii jalatti ooganoof jechuudha inni ooganaana gowwaa maal beektaati isuun faarinnatiin keessan immoo jechuudha namni tokko koomentii irratti jalqaba koomentii dabaa barreessee naan hundi ishee dhuftee gowwaa nama sadii moo nama afurtu gowwaa maal beektaati waa'ee Sumayyaa ani maqaa Sumayyaa dheeraa mina gabbaachuun naan ta'e isin immoo maal si gashi gowwaana namoo isin utuma ta'eeyyuu immoo gowwaani ana moosin ani gowwaa keessaa iyyuu gowwaa ishee duutu miidiyaa kana irratti miti lafa irratti keessattuu jechuudha mana kanatti wayne balaachoo mana kanatti gowwaanaan jettanii mana kanatti gowwaa miti nama waan beekne hoolaa akkasnaan jedhu mana kana gowwaa miti hoolaan beektu miti hoolaa waan beektu hoolaa waan beektu bar hoolaa nama laqa beektiidha waan beektu mana kana ani moobaayilii qorqoruullee beeku mana kanatti jechuudha gowwaa keessaa ishee duutu ishee gara baase jechuudha moobaayilii qorqoruullee beeku moobaayilii yeroo itti isaan fidanii bakka nama iimala ofii kootiin kireetti godhadhee banadha ofii kootiin banadha eetanii akkamittiin banuu edheetan sobee gaggaafadha laaptooppii naa fidan sobeen gaggaafadha beeku ka'anii maayyimiidha beektu miti saniif mataa gadi qabadhee gowwaatee hojjetadhee gaafa biyya koo keessa galee araadaa ta'a jechuudha. Silazii waan barbaadan jedhaasin gowwaa amala baqaan beektanii amma mana kanatti akka durba manaa beektuuni durba manaa jechuuni nama amala qabu nama muxmuxu hin jenneedha mana kanatti ani akkasii jechuudha. Warra mataa gadi qabadhee isan amma sinirraa haasa'u miti asirratti xiqqoo fooyyeen qaba. Dhugaa asirratti fooyyeen qaba asirratti nan dubbaddaa iyyuu bar mana kanaa wanta kan dubbadhu akka isaan na laalanitti ani gowwaa miskiin dhugaa maalibboo muxmuxu jedhee madaamii jala maal tolii ganna kaachise silaa waggaa jaa guutuuni ani seera qabeessaan ba'ee galuu nan danda'a akka barbaadetti ba'ee suuqii dhaquu deemee waan barbaade godhuu mana ijaazaa dhaquu nan danda'an akka fedhe deemee akka barbaade galuu maftee kono osoo amala qabaachuu baadhee mana tokkicha keessa ta'a gowwaadha dhumatti gowwaatu birrii qabata isinoo warri abshaalli warri araadaan birrii qabattaniittu sanii fi gowwaa matee tan birrii koo walitti qabadhee maal baate ruuzii kootiin makaroona koo waliin makee nyaadheetanii dalagadhee biyya koo gala gowwaa matee maabboo gowwaa mana madaamii keessan jira sanii fi nama mataa gadi qabadhe gowwaatti na arrabsite gowwaana namaa sanii muyitii sin godhe dhugaa rabbii koomentii keessanii warra haaraa dhufee koomentii barreessu hin argaa muyitiin godha koomentii sana namni kan biraan argu
suma qofatu arga anillee argu jechuudha lammata namni komentii da jalatti barreessitu arraban taane sumatu arga malee ani argu yoo arge deebisi akkasi jalaan callisu ankara achi muiti sin godhee fite bar uma isin intini komentii barreessitu malee ani argu wallahi komentii katni barreessitu malee warra komentii gaggaarii barreessu nanni isaanii buran darbu ankara achi muiti ofuma keessanii argitu malee ani argu daawwatanii kiyyallee arganii jechuudha እንደዛ ነገር ነው ገዋችሁ ማታ ገዲ ቀበጠኒ በረበው ወይ ጆሌ ኬኛ ሆጂ ኬሰኛ አዳሉ ገነመንታታ ዲበር ገዋን ጀቴ አረ